kana fayyadamii jedhee qoricha barreessee fi guyyaa 28 achi deemta. Iimeeliidhaan ergineerraa. Okay, maallaqa jechuun maallaqa sin gaafatan qabu waan fuulduraaf ta'u. Maallaqni rakkoo tokko hin qabu chaappaadhaan irratti barreeffamee bakki ishiin itti farramtee maallaqni guutuu fi didee chaappaa irratti rukutee hospitaala Alqaasimiyaa Alshaarjaa jedhee rukutee fi baasee hin jira waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Maallaqni 7,500 irratti asee farramtee baate ganni. Bakka iddoo turte sana kaffaltee baate jechuudha. 7,500 irratti hafa farramtee baate isa kana farramtee baate. Oh, ila as keessatti laa falmattu bakka siin cifte sanatti opirisoonaa bortaati jettaniiti kan fiddani waraqaa opirisoonaa jechuudha. Bakka sana maaf opirisoonaa bakka biraatti dabarsee inna sana amma gammeen faantu guyyaa tokko opirisoona taati jedhe dooktorri guyyaa tokko immoo opirisoona taatu. Dhaggeeffadhu tokkummaa dogoggoraatan taane yeroo sanatti maal jedhame? Yeroo sanatti bakka sanas kan ture anaa taa'as kan ture anaa kan wajjin dorkachaa ture sana. Dooktorri qoricha kennee fi dhukkuba kanaaf ammaaf qoricha kana fayyadamtee opereeshinii ta'uudhaaf cuumni sun bakka tokkotti waan hin sababamneef qoricha kana fayyadamtu jedhan deebisanii asiraawundii kaasanii marmaraa deebisaa godhanii fi boodatti gaafa qaxaruun guyyaan bahu mana hospitaalaa Alqaasimiyaa deemtaa jedhanii baasan. Hospitaalli sun opirisoonaan godhu jechuudha. Doktorin especially doktorin achidha doktori kan kee kana jedhanii maqaa doktora wayii barreessanitti kennan. No, amma fakkeenyaaf ila gaafa dura ila asitti wal hubataa deemnaafan. Hospitaalli sun opirisoona godhaan jiru miti hospitaalli sin keessa ciisaa turte. No, duraan itti opereeshinii sin goonu hin jenne gochuu hin dandeenyu nuun hin jenne nu ciibsanii algaa kennanii fi hin ciibsanii yaallaa jirra jedhan doktorri kamiyyuu amma murtii irra ga'utti immoo waan nutti hin qabu. Kanaaf jecha doktorri yeroo dhumaatiif hin marammaru ilaalanii. Birrii meeqa gaafatamtanii turtan? Jalqaba namni birrii 10 nu gaafate jedhee dubbates hin jiru. Yeroo sanatti emergency seente waan ta'eef birrii tokkoyyuu jalqabaaf nu gaafatan namni jees hin jiru hin gaafatamne. Dhumarratti gaafa baanu maallaqa nu gaafatanii humna keenya waan ta'e jettanii. Immoo sarramnee baane. Okay. Amma kanaaf yaalataa nu qabii jechuudha. Tokkuma TikTok kiyya jala profaayilii seenitii WhatsAppidhaan hainaan jedhii waraqata farramtee baatee fi waraqata irratti ani ilaalee dhufanii kun gastii keessatti utuunan dhimma biraarra jiru maallaqa sababa kee kana gooniyatis keessatti hirmaattee hattuudhaan aan jedhe namni dhufe akkamittan hattuu ta'an nagaa koo hin jiraataa jira jedheen uummataa deebisaa jira jechuudha. Rakkoon qabu tokkummaa asilan gandiin iyyuu laayivii seenuu barbaaddi turte haalarra jirtutu xiqqoo rakkisaa ta'e kanammoo nama bukkee jiruuf nama hubatu batachuu danda'a malee ishiin iyyuu laayivii seenuu barbaaddi. Sababbiin isaa maallaqni kunis maalis akka ta'e uummata Oromoo kootiif saba kootiif ani amman irraa qabu iyyuu dadhabbiin irraa qabu dhugaan uummata Oromoo irraa qabu kan akkanumaa jedhee bahee gaafadha jechaa turte. Iviin garuummoo hin dandeenye kan hundumtuu gaafa fayyaarra jiran dubbatu. Waitu jira la dhagaye waa walii gala asitti wayitu jira dhugaan Oromoo galanni Oromoo bakka biraati kun bakka biraati Oromoon bakka biraatti galateeffachuu danda'a gargar jechuudha. Yoo danda'ame gasii asiin ta'uu danda'u baate faasikaatti dawwalee faasikaa fidisii irraa cufe. Gasti seenuu kana ni jirus bakki ishiin jirtu sitti meera amantii kedhaati masgida keessa teensee laayiviin seentaa hin banattaa sitti tola kana qofa naaf deebisi miknyaatuun ishiinis amantii kooti naaf dhiisattee bakka kana jirti waan dirqama seeni siin jedhaan jiru bar dirqama seeni siin hin jenne bar. Halkan har'aa kanatti wanti dhohii bahus hin jiru wanti samaayii gadi bu'us hin jiru. Kanaafiyyuu warra maallaqa jedhu immoo tokko lama sadii risiitii isaatiin hin deebi'aaf akka tokkoyyuu hin jiru. Miknyaatuun maallaqni sassaabaa birrii Itoophiyaa tokkoo fi 30,000 waan ta'eef. Kanaafiyyuu hundumti isaanii obbeeku warri kennaniifis amma amaas nun dubbisiin gaaris nun dubbisiin afuuti yookiin qaxaroo qabaa fi yanniin ofishiitii dhufteeyyuu dubbachuu barbaaddi yeroo kennaaf yookiin immoo rabbiyyoo sodaattan dhiisaan falli namaa jiraattu hin maraachina uummanni Oromoo. Isin ati maaliif ganniitti beektaati? Itti maalan fidaree dhimmichi immoo ganniitti beekti maa ganniinis hospitaala sana turte obbeetti bar dhukkubsachuu shitti soba jettu miti moo reeyachi keessi irra teessanii
Dhagai amma koree qindeesseeti iyyuu dogoggora qabaadhaan malee gandeedhaan jiran warri jedhanis eegalee koreedhaa jedhan koree qindeesse. Tokkummaa dhaggeeffadhu maaloo amman danda'e dubbadhu rabbii keensi qabeessiin jechaa jirti. In dubbatiin jedhin ishiin dubbachuu hin danda'amu ishiin rakkoo hin qabdu waan ta'eef ishiirraa namni gaaffii qabu. Ishiirraa namni gaaffii qabu hin jiru. Bakka anis kamaan wanta biraa qabatee yeroo nuuf kennu. Ati maaliif isitti deebifte? Dura isiirraa qulqulleeffanne dhagahi. Dhaggeeffadhu dura isiirraa qulqulleeffanne. Nama biratti waan ta'eef cufee biraan cufi jalarratti. Hospitaalicha achiisa jiru waan ta'eef deebituu dandeessi. Waa'ee ganni naa dubbatu. Ganni dubbachiisu. Inni dubbachiisu waan hin jedhe kan qabaadhiis. Waan hin jedhe kan qabaadhiis. WhatsAppiin haayinaa jedhee riisiitii sana hunda isaa siif hin erga. Kuni kan hospitaalaa chaappaa hospitaalaan bahe malee isa akkasii yaaddan sana miti waan ta'eef. Ani bara ofii kiyyaa dhagahi. Ani si amanuu danda'ama. Ani utuma siin dhukkufatiin funaaname irraa hanqataayyuu dabalamuu qabaa jedha. Ani immoo nama na gaafata. Jiru kunoo waa'ee istaappiin gaayyaa dura hin dubbanne guyyaa 5 dura gammi namni na azzabe maal abbaa kiyyaan godha jennaan cal'isii naan jedhee dhiisituma uummanni kun eenyudha jedhee na eenyu godhe namni azaana godhe waa'ee istaappiin jechuudha. Azaa rabbii na godhe lakkoofsa koonlaayinii irra jira waan ta'eef. Sigalee kanaaf uummanni waan gaafate kanaan eenyu jedhee kan inni gaafataa jira malee ani waan eenyu ta'eef. Ittaanu booda walitti deebina gannitti dubbachuun barbaannu qaxaroon gaafa yoo miti. Bakka cufi cufi. Deebina bareechuuf qaba. Bire bakka cufi. Okay. Danda'ame dhufsu akka koreetti jechuudha hunda waan ta'eef hundinuu wal bira waan hin jirreef yaadi isaanii gargar ta'uu mala. Garaagarummaa keessaa waa argamuu mala waan ta'eef. Tokkummaan irdaata ganni irratti tasaatafee ture na fakkaata. Tokkummaa miidiyaa niitoorkii ittanii maa qoy ollaa qabe ittanii maa. Itti himadhishi. Okay nagaama. Okay maqaan kiyyaa tokkummaa miidiyaa niitoorkii yookaan TMN dha gargaarsa ganni irratti uummanni hirmaadheen ture gaafa hin jiru nama hirmaachiseen ture namoonni hedduun dhufanii na qabanii falmattuun akkasumas eenyuun nama dhukkubsannee fidanii jedhanii namni hedduun cubbamaa godhee an baay'ee rakkadhee jira. Okay, ani immoo kan kiyya sagalee sitti dhaga'amu tokkummaa. Narraa fixadhu. Gabaabbinumanii narraa fixadhu kan. Ganni ni gusinii ibsiti. Inni ufti ganni nama daqiiqaa muraasa. Ganni osoo hin taane kan barbaadame koreewwanii sii fi gammee faasikaadha ganni miti kan barbaadame si galee. Okay. Kanaaf uummata kanaafi gastii irratti dhiyaattee deebii kennuuf fedhi qooyi dhaggeeffadhu. Uummanni na rakkisee kan qabameera. Waan dhugaa jiru dhuftee gastii irratti baatee uummata kanaan tiiktookii seentee uummata kanaafi dhugaas ta'u sobas ta'u itti himuu fedhii qabda moo hin qabdu? Rakkoo tokko hin qabu. Inni rakkoo tokko hin qabu. Bakka jirutu xiqqoo rakkisaa ta'e biree fi miidha malee. Itti sakkee rakkoo tokko hin qabu. Gastii irra miti abbaa barbaade qaamaan dhaqee dubbisuuf fedhiidha keessa hoyyamamaa. Ayyoo laayiviin jira rakkadheera namni na qabee waayisaappii na arrabsa namni inni kaan akka waan annaan koree keessa illee hin jirun ture gastuma irratti hin maadde waan arrafamuu hin qabu obboleetti kiyya kottu gasti. Heegiin bakka ani ni nufa mana banee ni nufa achitti kotta. Kottu si eegaa jirra kottu mana bantee nama arrabsuu dhatte moo kottu si hin jennee bara asitti si eeggataa jirra bara. Ganni sii miti kan barbaadaa jiran. Ganni sii miti. Tokkummaa biree. Ganni sii miti. Ganni itti dubbachuu barbaadaa hin jiru. Biraan nurraa cufi. Ganni miti kan barbaadaa jirru ganni miti. Amma an waan arrafamuuf hin qabu. Ganni waan balleessite hin qabdu. Waan arrafamu tokko hin qabu. Maan na arrabsa namni guyyaa tokkitti gastii keessatti hirmaadhe inni kaan waa isaappii na arrabsa. Ganni atin no ganni dubbachiisin. Ganni dubbachiisin biraanu. Ganni dubbachiisin. Koree komatan ijoolleen. Ganni miti ana dubbachaara. Ati gastii dhuftee maaliif uummataa ifan gootu? Maa gastii dhuftee uummataa ifan gootu? Ati ifan gootuu fi uummataa?
bakkan jiru bireetti meeraa bakkin jiru natti tolaa miti. Hayyee kun jalqaba shuwaasi gaafadha. Ganniin fayyiteetti moo dhukkubfatti? Ganniin qaxaroo guyyaa 28tti qaxaroonni riiveriin barreeffame qaxaroonni kan baate dooktora biraa irratti alkoolii ciiftee turte alqaasimaa hospitaalatti kan barreeffame. Waraqata sana immoo yookiin karaa keessaa siin ergaa achirratti laxxafachuu dandeessa. Bakki jiru immoo laayivii seenuuf natti hin tolu. Haalli fayyaa si akkami? Nagaa jirti moo jechuun gaafa siin jedhu riiferii sana dhiisiiti fayyaa jirti fayyaan si maalirra jira siin qaamaan? Ganniin hin dhukkuba fayyaan shi fayyite jedhanii noormaalii miti qoricha fudhachuun baatee qoricha fudhatte. Ammas kan ishiin jirtu akka amantiitti bakka tsabalaati jechuudha. Kanaafiyyuu amma deebitee qaxaroo ishii deemtutti. Opirisoona taati jettanii ragaan finne turtanii dheengadda kanaafan uummata waamaa ture yoo. Hin xumuramne jechuudha. Ansiisiin qabdu ji'a tokkoon booda guyyaa 28ttidha waraqanni kan barreeffameef hospitaala alqaasimiyaatidha jechuudha kan barreeffame. Yaanisichi opirisoona taati jechuudha moo akkam? Eeka ganaa dooktora bira deemti kaa eeka. Xabala jirti hin jenne? Xabala jirti hin jenne? Xabala jira? Bakka xaballi maal jedhama? Xaballi Insobdii. no warri gastii keessaa of eeggadha. Na gaafattan miti warri gastii keessaa na gaafattan miti miyuutii qabadha aallaqe. Osiniin taan hin fudhattu osinii ta'uu dide booda. Dhaggeeffadhu tokkumma. Xabala jirti jette miti? Kan ishiin ittiin baate qaxaroo guyyaa 28tti alqaasimaa hospitaal deemtaa qoricha kennaniifi baate amma qaxaroon sun gahutti immoo namni kamiyyuu amantii isaatti hin amana namni kamiyyuu amantii kooti jedhee hitta mana bakka amantii ishiitii as bakka xabalaa dhattee jirti. Xabala dhatte jechuun immoo deebitee hospitaala hin deemtu jechuu miti. Hospitaalli dawaa biraa barbaadadhaa jedhe moo ammasitti waan fayyadamiin jedhee waa dhaame moo akkam yaani kee? Qoricha ammanatti qoricha kana fayyadamii jedhee qoricha barreessee fi guyyaa 28 achi deemta. Imeeliidhaan ergineerraa. Okay, maallaqa jechuun maallaqa sin gaafatan qabu waan fuulduraaf ta'u. Maallaqni rakkoo tokko hin qabu chaappaadhaan irratti barreeffamee bakki ishiin itti farramtee maallaqni guutuu fi didee chaappaa irratti rukutee hospitaala alqaasimiyaa alshaarjaa jedhee rukutee fi baasee hin jira waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Maallaqni 7,500 irratti asee farramtee baate ganni. Bakka iddoo turte sanaa kaffaltee baate jechuudha. 7,500 irratti hafa farramtee baate isa kana farramtee baate. Ila as keessatti laafalmattu bakka siin ciifte sanatti opirisoonaa bortaati jettaniiti kan fiddani waraqaa opirisoonaa jechuudha. Bakka sana maaliif opirisoonaa bakka biraatti dabarse inna sana amma gammeen faantu guyyaa tokko opirisoona taati jedhe dooktorri guyyaa tokko immoo opirisoona taatu. Tokkummaa dogoggoraatan taane yeroo sanatti maal jedhame? Yeroo sanatti bakka sanas kan ture anaa taa'as kan ture anaa kan wajjin dorkachaa ture sana. Dooktorri qoricha kennee fi dhukkuba kanaaf ammaaf qoricha kana fayyadamtee opereeshinii ta'uudhaaf cuumni sun bakka tokkotti waan hin sabasabamneef qoricha kana fayyadamtuu jedhan deebisanii asiraawundii kaasanii marmaraa deebisaa godhanii fi boodatti gaafa qaxaroo guyyaan bahu mana hospitaalaa alqaasimiyaa deemtaa jedhanii baasan. Hospitaalli sun opirisoonaan godhu jechuudha. Doktorin ispeeshaalii doktorin achidha. Doktorri kan kee kana jedhanii maqaa doktora wayii barreessanitti kennan. Amma fakkeenyaaf gaafa dura sitti wal hubataa deemnaafan. Hospitaalli sun opirisoona godhaan jiru miti hospitaalli sin keessa ciisaa turte. No duraan itti opereeshinii sin goonu hin jenne gochuu hin dandeenyu nuun hin jenne nu ciibsanii algaa kennanii fi hin ciibsanii yaallaa jirra jedhan doktorri kamiyyuu amma murtii irra ga'utti immoo waan nutti hin qabu. Kanaaf jecha doktorri yeroo dhumaatiif hin marammaru ilaalanii. Birrii meeqa gaafatamtanii turtan? Jalqaba namni birrii 10 nu gaafate jedhee dubbates hin jiru. Yeroo sanatti emerjensii seente waan ta'eef birrii tokkoyyuu jalqabaaf nu gaafatan namni jees hin jiru hin gaafatamne. Dhumarratti gaafa baanu maallaqa nu gaafatanii. Humna keenya waan ta'e jettan jechuun humna keenya waan ta'e jettanii. Immoo sarramnee baane. Okay. Amma kanaaf yaala itti aanu qabdii jechuudha. Tokkuma TikTok kiyya jala profaayilii seeniiti WhatsAppiidhaan hainaan jedhi
waraqata farramtee baatee fi waraqata ani laala ga'e dhufanii kun gastii keessatti utuunan dhimma biraarra jiru maallaqa sababa kee kana goonee atis keessatti hirmaattee hattuudhaan aan jedhe namni dhufe akkamittan hattuu ta'an nagaa koo hin jiraataa jira jedheen uummataa deebisaa jira jechuudha. Rakkoon qabu tokkummaa asilan gandiin iyyuu laayivii seenuu barbaaddi turte haalarra jirtutu xiqqoo rakkisaa ta'e kanammoo nama bukkee jiruuf nama hubatu batachuu danda'a malee ishiin iyyuu laayivii seenuu barbaaddi. Sababbiin isaa maallaqni kunis maalis akka ta'e uummata Oromoo kootiif saba kootiif ani amman irraa qabu iyyuu dadhabbiin irraa qabu dhugaan uummata Oromoo irraa qabu kan akkanumaa jedhee bahee gaafadha jechaa turte. Ifiin garuummoo hin dandeenye kan hundumtuu gaafa fayyaarra jiran dubbatu. Waitu jira. Lada gay. Wawali gal. Asit waitu jira. Dhugaan Oromoo galan Oromoo bakka biraati. Kun bakka biraati. Oromoon bakka biraatti galateeffachuu. Garaa jabeessaati. Arrabsoo dhiisaa hundukuma keessanii waliin nyaatiin dhaggeeffadhaa